godinii keenya yeroo adda addaa sababa jijjiirama qilleensatiin rakkoon gahaa turee jira. Kana bu'uura hiikuudhaaf mootummaan keenyas xiyyeeffannaa addaa kennee hojiin jiddu galeessa bishaan taasifachuudhaan bal'inaan hojjetamaa jira. Kanaanis finna piroojeektiin bal'inaan godina keenya keessatti hojjetamee jira. Dabalataan immoo nyaata beeladaallee irratti hojiiwwan isheetiivii gurguddaan hojjetamaa jira. Waliigalatti ilaallu godini Booranaa godina daandii misoomaa irra jiru. Godina aadaan hojii keessatti jijjiiramaa jiru. Godina aadaan qusannaa keessatti dhufaa jiru. Keessattuu uummatni keenya inishatiivoota baadiyyaaf magaalattis qabatamaniitiin hojjetamaa jiraniin tokkoffaa qamadii oomishaa jira. Lammaffaa kuduraaf muduraa adda addaa oomishaa jira. Sadaffaa aadaan nyaata isaa akka inni jijjiiramu keessattuu lukkuun kanaan dur Booranaatti allaattii jedhameetiin beekama. Amma immoo kilaasteroota adda addaa ijaarree dargaggeessaa carraan hojii uumamee qaala'insi jireenyaa hiikullee keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Dabalataan qurxummiis oomishuu jalqabnee jirra jechuudha. Finnaan bishaan qofa qabannee marga qofa argachuu osoo hin ta'in kuduraaf muduraa adda addaa illee ittiin oomishuu jalqabnee jirra. Qurxummiin keessatti galtee akkaataan gara dinagdeettis ittiin jijjiiramaa jiruuf aadaan nyaata madaalawaa uummatni keenya argachuu qabus ittiin jijjiiramaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Waliigalatti ilaallu hojiiwwan gama misoomaatiin hojjechaa jirruun tokkoffaa sanyii loon Booranaa karaa guutuu ta'een sanyii isaa fooyyessuudhaaf raanchii hawaasaa kanaan dur giddu galeessa raanchii Diixuu Yuuraa ka mootummaan hoogganamu qabna. Isirraa kaanee gara raanchii 58tti bal'ifnee jirra. Itti fufiinsanis hojii kan hojjechuu irratti gahee guddaa hin qabaata jenneetii yaadna. Raanchiin kun kaayoon isaa guddaan sanyiin loon Booranaa fooyya'aa ta'e akka eegamee kunuunfamee itti fufiinsa qabaatu taasisu. Keessattuu sanyiin loon Booranaa kun giddu galeessa raanchii Diixuu Yuuraatti sanyiin qulqulloon hin jira. Korommiin kun asiin fuudhama. Sanyiin raaddeen Booranaa immoo karaa qulqulluu ta'een raanchii hawaasaatti akka isaan qophaa'aniin taasifama. Asirrattis tokkoffaa sanyiin kun akka inni babal'atu taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Lammaffaa carraan hojii dargaggeessaafis akka inni uumamu taasisnee jirra jechuudha. As keessatti dubartootaaf dargaggooti keenya carraa hojii argatanii haalli isaan dinagdee keessattis gahee isaanii bahaa jiran kan jiru ta'uu isaati. Sun qofaa miti gama hojii waliigalatti gama hawaasummaatiin hojjetamaa jiruunis godina Booranaatti barnoota bu'uura boruurraa kaasee aga dhaabbilee olaanaatti yuunivarsiitii Booranaatti hojiin dhaloota dorgoma ta'e oomishuu, dhaloota teknooloojiidhaan qarama oomishuu, diijitaal paarkii hirmaannaa uummataatiin ijaaruudhaan as keessatti gahee isaanii akka bahan bal'inaan hojjechaa jirra. Gama fayyaatiinis keessattuu inshuraansii fayyaa hawaasaatiin sosochii hawaasaa cima uumnee karaa guutuu ta'een akkaataa qabameen milkeessinee jirra jechuudha. Kanaanis ummati keenya kennis tajaajila isaa kennamaa jiru keessatti dhaabbileen fayyaatii fi keessattuu hospitaalii buufati fayyaa keellan fayyaa waliin qindaa'ee kennis tajaajila ummataa kennaa jira. Rakkoo dhiyeessii qorichaatiinis wal qabatee faarmaasiin hawaasaa koominitii faarmaasiin hirmaannaa ummataatiin ijaaramee hospitaalota waliin qindaa'ee buufataalee fayyaa keenya waliin qindaa'ee ummata tajaajila itti kennaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Sun qofaa miti naannoo horsiisee bulaatti rakkoon guddaan ilmaan horsiisee bulaa fageenya dhufan iddootti ta'anii baratan waan hin qabneef magaalaa irratti hosteelota gara 41 haalli nu itti ijaarree hosteeloti kun tajaajila baruu barsiisuu barattoota iddoo bultii ta'anii isaaniif barnoota akka isaan argatan taasisaa jiru waliigalatti jira. Gama carraa hojii uumuutiinis yoo ilaallee rakkoon guddaan dargaggeessi keenya humna oomishaati. Garuu dargaggeessi keenya ilaalcha kan qabaatee dorgoma ta'ee dinagdee keessatti akka inni socho'u taasisuudhaaf leenjiin interpreneurshipii leenjiin dhayeessummaa babal'aan ji'oottan sagalan kan keessatti kennaa turre jirra. Kolleejii Balaataawoo hin qabnaa, Pooliteeknikaa hin qabnaa, kolleejoota kana ogummaa adda addaa isaan qabaatan taasisuuf leenjii yeroo gabaabaa, leenjii yeroo dheeraa namni tokko yoo xiqqaatee ogummaa 2-3 qabaachuu akka inni qabu. Ogummaa kanaan immoo ofillee jijjiiree, maatii ofillee jijjiiree, biyyas akka inni jijjiiruu qabuu fi dinagdee keessattis gahee isaa akka inni bahu karaa guutuu ta'een hojjechaa jirra. Kanaanis carraan hojii dargaggeessa baay'eedhaaf uumamee jira. Aadaan hojii jijjiiramaa jira. Aadaan qusannaa dargaggeessa keenya biratti jijjiiramaa jira. Dargaggeessi taa'ee qaxaramuu qofa osoo hin ta'in hojii uumeetiin hojjechuu akka inni danda'u ilaalchi isaa akka inni jijjiiramu bal'inaan hojjechaa jirra. Kanaanis bu'aan waliigalatti arganne ka abdii guddaa namaa kennu kan